mana sanutti seene tana sodaatin lubbuuti yadana akkana ma kiisha qaatee kana deemuutiin akkana maallaqa yaabdi kana diidi kanya akkasitti itti naannawatu nageessan yaa hayyee mesra gani ifijii na dhugii jedhan haya awwaan ciq na jalaa jaan qabu hayyee isin warri as keessaa ciq itti jaan yaaret salaana mukum khayti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوتا في دقرتوتا على توب جرى جرتو سنين جتشا بكا جرتني نجا سلام انك هي كلين سران برري بكم جرتني تسين هذا كابو سنين جتشا الرجع هنو انا بفري وجيراني سلام تاعك بفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوتا في كابجم توتا على توب بكا جرتني نجا في يلازين جتشا قال مان أرمورا كابك هون دتركمتان أكسمتي سلامتان تنتوك آلين تو أني راحتي بكا جرتني تي إسناغا كابو سنين جتشا akkasuma geenya siisi arrantanaanis caala biratti narkama mooraallee gadi dhibne beete egaa mooraas harkumaa qabna malleedha caalaan yoo rakkoo keessa jiraatellee keessaa baananis akkam laatati jaala akkasuma hara lachuutu tanaas sanii sindiif takkalleehu nama waa diiguuf waa balleessuudhaaf deemu tarkaanfii barbaachisaa irra fudhannaa ammallee qophiidhaan jaa egaa gamanumaan amma dhagiyaa wayin sinima wa'ada amma qabanne kana akka gadin dhiifne wa'ada kana jabeeffannu tanuma gubbaanu waan addaatiin sini qaba akhbaara bareedaa namichi reefoon tana ni yaadata gurbaa reefoon tana haarisa wanni tisiwaadee formaateeti viidiyoolee sinje namichi sun abdi abbaa ijoolleeti yaatti isin lubbuu ijoollee xiqqootichi keesseemi allubbuuti guddoo tana kaayatiin odoo isaan akka eeydota gurguddaatti akkana kaatanii dhaabbatallaa harka ni beeyta harki kayya kuna jiru ni garta jerreen kana kan isaan sanu odooni sodaatini akkana isaan godhe mana sanutti seene tana sodaatin lubbuuti yadana akkana ma kiisha qaatee kana deemuutiin akkana maallaqa yaabdi kana diidi kanya akkasitti itti naannawatu nageessan yaa hayyee mesra gani ifijii na dhugii jedhan haya awwaan ciq na jalaa jaan qabu hayyee isin warri as keessaa ciq itti jaan yaaret salaana mukum khayti waan keessa jirru akkuma beeytan sanitti kimiyaan dhaabbachuu diddee ammallee dhaadannaan isaanii akkumatti fufatti jira arranumaatu furmaateen ijoollee tiyya lamaanis fudhatteeti ijoollee isii tagartee haati silaa dhiiftee deemte sadeen sarara dabalattee 5 godhachuudhaaf deemti kan ja'uun arra gruppii maafiyaa takka jaaraniiti waliigaltee yookaan irbuu gaggeessanii jiranii jechuudha irra waliigalanii kanarratti dhaadachaa jiranii tokkummaadhaan yoo kaanee irraa isni fuunaa waan barbaadu hundaanuu irra ni aannaa ja'anii jechuudha nuti kun rafu jirraan sa'a woomatti jirru hin beeknu oguu isaan dhufanii gartee akkamma dhaadatan kana waa hundaa ka godhan yoo taate nuti rafu jirra moo ni dhumne moo maal akka ta'es hin beekne doktor Furmaatee bira dhaquus akka hin dandeenye meetti himeeti sarratti. laa maal jenna keenya gurbaan egaa doktorri digirii malee hin dhufuu jeetti ol bahee waan hin taane haasawee beekte. Daadannaa fokkottu godhe dhugaadha. Garuu doktorummaan akka itti dhufu jedhe digirii malee daase. Garuu waan rabbi sii kanne jira malee waan rabbi sii kanne osoo hin barannetti numa dhufti. Saniifuu gaa Furmaatee doktorummaadhaas akkasuma rabbi kanneefi maali kana hunda isiin waan kophaa keessa dabarteefi malee waan biraatiifi miti. Gizee ati waan jabduu takka keessa dabartee garuu gaa booddee ni baratta jireenya keetirraa garuu namni kun waan dabrerraa barnoota fudhataa irratti turre akkasuma gaara konteenyaa as baateeti duraan an wanni ni dhugaa isarraa eegaa jiru ni lolachaatiin ture. Egaa agartee migaa ija irraa babbananii akka shimbirroo amma ija banatteetti. Ija dhiqachuu fadhee dhaqee duraanuu dhiqatee. Amma akkasii silaa eega mana intalma sanuu dhaqee jaartuma isaa sanuu cittee agaree silaa gurbaan kun maali oo jaartii obboleessi xiyyaatiin jalaa qabaa ijee beekee namni hundi qashoo ofitti ni haara. Acha keessatti gaa kana moo ofitti aarota goggoree amma deemee bar dogoggoriinuu kasaati jeeti isarratti dogoggora deebisaa deemu jira ni beektaman dogoggora ismarratti deebisaa deemu jira jawaati marrattu isaatu wal nun barsiisinii jaartii isaa tana jaa duba maaltu isa nagalaa rakkoo maalii qabaa inni hootuu jeeti yaamee mana isaa fidee isa garsiisamoo mee nama waan hin taane namarratti hojjetu kana gurbaan kun gaa akkasuma waa hedduu irratti oofaa jira jawaati irrattiisi duraaniis akkasumatti waan hin taanetti godhee lafarra oofe mee nama akkasii sanati obboleessi xiyyaateef bira fidda. Waantaane inni ogguma takka illee jallina isaa ilaa hangammaatti tadabartees gorsan taaneefi tatanaa olii harkachuu deemaa beekaa. Doktor Furmaatee gisee siin jaan doktorri kun doktora kabajaatis ni jira. Doktora ammaatis beekomtii rabbiin uumamaan sii kan nu jira. Kana bira dabalatee Furmaateen international taekwondo black belt akka qabdu
beekaa dhoofachuu jirti malee gurraacha fuutee jirti garuu immoo heerri international taekwondoodha yeroon fi gartee wanni humna ta'eetii ol sitte itti baafadhu itti fayyadami malee akkanuma nama hundarratti hin yaalinii dhorkaadha. Dhugaadha gizuma shaadaa barattuu beektees kan heeraa wajjin waliin sikkanna saniif xiqqoo dhoofattee hin beekamini malee amma yoo inni akkamma jaanii dhaadatan kanaan qatti deeman taate oo tatanaa olii isaan mudachuu taa'u je'etii yaada. Kanaafuu wanni isaan fidanillee hin jirtu dhaadannoo isaanii tana yoo xiqqeeffatan bareedaadha fakkaata. Amma akkas hin jenneeti furmaateen gaa ilmaan keetis yoo fuutee of bira geessites dhugaa intalli lafee isii barbaadanii beekoo. Eenyu furmaatee gaa? Furmaatee lafee isii barbaadanii wallaahi. Taan ilmaan ifii dhalte facaaftee deemaa jirti. Isin ilmoo ifii hin dhalin akkasitti akka ilmoo ifii dhalte daranitti fedhii isii guuttee fiiti bar. Irra wareegama qaqqaalii baaftee asiin geesse waan isaan fedhan hunda godhaafi. Jijjibeessee wargaarii. Bifa ija ayyadaatiin ilaalu jirti. Isa ayyadaa maali ilmaanuma isii malan jettuuni bar. Duuba ijoollee tana deebisanii rakkoo biraa keessa galchuudhaaf dhidhiitachuuf jiran malee wanni isaan godhuudhaaf yookaan wanni isaan furmaata isiirra fooyyeessan takka hin jiru bar. Wanni isaan godhanii ijoollee. Dhuga wallaahi walaa wanni takka godhaniif hin jirtu akkuma jawaateen jeetii isaan wanni deemaniifu gartee meeqa. Isiinis hinaafumaaf deemti malee waa ilmaanii hin deemtu hin jeesilaa jaalala ilmaanii qabaatte gaafaanan dhukkubsadhee ciisu jiru sanna dhuftee ilmaan laalti. Saniifuu waan gaafa san ilmaan hin laalanii fi akkamitti har'aan tanaas baatee afaan guuttattee ilmaan kiyyaa jette. Ana akkana fakkaatutti hinaafa jirti bara hinaafa ijoolleedhaaf osoo hin ta'in jawaadeen isiin dhiiftee biraa ijoollee irra facaaftee deemte san fuudhuu isaa santu amma bultii oguutuu nagaan inni gartee tasgabbaa'ee jiraachuu isaa santu hinaafsisee amma fuulas garagalchee malee waa ijoolleef ka deemtuu natti hin fakkaatu. Jaalala ilmaanii takka hin qabdu. Hin qabdu jaalala. Maali dubalaa akkas hin jenne ammaan tana silaay yoo ilmaan kana fudhatte hoo maali obboleessaa guddisaa fe? Awa jaarsa kun ni jiraagaa? Jaartii obboleessaa. Kaawwatoo hin dhaallee gurbaan hin duune fayya qaba akkamitti ilmaan kana fuutee obboleessuma bira galchuu deemti. Laa kun waan sammuu nama hin seenne. Bartana ifiifurra wal qabanii jiranii ilmaan kasaati kajawaateeti ilmaan man barbaaddaami. Anaaf dhaltaan maan tanaati haadha mana qiyyaati. Ilmaan musakkoo dhali malee ilmaan nama maal jechuudha kun. Laa wallaahi. Inni nu amma silaa isiin fuutee ijoollee kana achi geessitee ilmaan silaa deera ta'uuf kana gartee. Alaqaxaadhe. Ilmaanuma kanaa'uu hin fadhu gurbaan. Jaalala ilmaanii takka qabu alaqaxaadhe wallaahi. Ilmaan kiyyaan guddisa malee kajawaateetiin guddisaa jechuun jira bar amma dhaadannaa ammaan tanaa har'aan tanaa keessatti mee keessa gaddeebii ilaalimee tummaan. Laati amma ifeegiiti ifumaafuu ilmaan makee kana eeggadhu dhugaatis wanni hin sidhaamu. Ilmaan kiyyan baantu rabbi isaan kaasee achi dhufnaan bar manuma jawaatee sanuu dhufnaan moo way furmaateen ani nutis ni jirraa misa fere. Nuti maaliif hin jirra? Biraallee dabalatanii boodigaardii biraallee dabalatanii haa dhufan. Eenyu isaan gaa? Barganaa hulaa san ol hin dabranii annee jiran. Wayyaa rabbi waan isaan mudachuu ta'u arkuuf ta'e isaa bilaash tattee nyaachuutti hin jirru bara. Ammaan dura xiqqishoo jawaatee irraa gartee obboleeyyummaan tungaa dhiigaa wajji dhaloota obboleessa kiyyaa wanni isaan jidduu jiru san waan jenneefi gartee qabneetuma gartee warra nu oliitiif dhiyeessuu irratti tarkaanfii fudhachaa turre malee isarra miidhuu irratti tarkaanfii takka illee fudhannees hin qabu hin fudhanne irratti ammaan booda garuu ammoo eeganii fi gartee ilaa darajaa kanaa kan gahu taate tarkaanfii barbaachisaa ta'e hunda fudhachuudhaaf nuti qophii. Waa takka irraan dhaabnu. Waa takka irraan dhaabnu. Akka isin feetanitti isin wajjin deemuuf qophii. Maal dhalaas keessaa baatoo nama. Inumaa jettee jarteeti dheengaddee ilmaan facaaftee deemtee har'a maanatti himini baan jetteen kimiyaan maanatti himini akka abbaa mana keetii ta'e sila. Barbaree dabbadhaa dhuubeetiniin itti naqee bira dabraa. Akkas jettee dubbatti Ikraameen taarraan tana gartee maqaa jijjiirrattee maal taasisa maqaan si? Bilqiisaa. Bilqiisa taate irra bara. Maqaa lafa bajaa qabuun deemanii numaa ete. Maqaa addunyaan. Bilqiisaan haara inni barbaree dhuubeetiin itti naqaatii maanaan dhaadannoo isaanii ilaa hangas geessee jirti jechuudha. Namni akkanaa kun nillee namanee namalleeti. Maqaa akkuma ammaas kabiraa qabdutti san duubaas bakkuma qabdi. Maaliif isa kun kunis gawwaadha. Isin tun namiitii illee hin beeku mee ammaasis gaa akkasuma yoo maqaa jijjiirratte suuqa biraa seentee wooma inni obboleessarra raawwatu mee horachuu baraatu. Akkuma obboleessarra raawwate isarrallee gahuu ta'e isii bar. Dhugaadha kun. Kanuma isarrattis dalaguu ta'e isii inni hin beekne malee. Maaliif kana goote ati yoo maqaa kijibaa maaliif hayyee isiin isa shawwattee jenna jaarsasii as jiraa mire. Inni yoo maaliif isii shawwatee leencoo himatee fattaala ta'uusaa kijibduu ta'uusaa bakka irraa qabatan akka hin qabne si garsiisa. Ajaa'iba wallah. Hayi. Leencoo wanni himadheef je maallaqa biyyarraa ittiin allaffee na fidesanii saniif kanaaf waan na barbaaduuf anis
maqaa biraatiin isiidhaan wal baree jeegaa. Kam jawaadii barbaadu wayne. Jawaadiin bifa saniin na barbaadu amma lufsan sodaadheetiin maqaallee jijjiirradhee jaabar. Maallaqa narra barbaada jechuusaati. Maallaqa dhabee isa gurbaan keessa irra barbaadu. Baruu waan kana jaalateeti malee kan jawaadiin rakkina maallaqaatti jira. Laa wallaahi. Rakkinni maallaqaatti hin jiru bara rakkina ilma namaa obboleeyyanii gartee obboleettii obboleessaa obboleeyyan silaa inni qabu haasida nama isaaf hinaaf nama ijoollee isaatiif hin yaanne nama istiqbaala yookaan hegeree ijoollee isaatiif hin yaanne ka jireenyi isaa jireenyi jawaadeedhaa toluun isaan hinaafsisee isumaaf boolloqotu malee obboleeyyan dhugaatii hin qabne rakkinni isaa kana malee rakkina maallaqaatii miti maallaqa narra barbaadaa kaja'uuf. Laa kun tanuma biraatutti jira kiyyaan maraatutti jira malee fayyaallee hin qabu. Taakkanaati garuu marraa tana dheengatte ija dhiqattanii har'a ija dhabdanii yookaan ija hoolaa. Malaaqaan keessa guutetti. Ija hoolaa kaayyattanii deemuu kanaaf teessan. Kun hin oola muuziqaa. Akkasuma ofii gaan isin jenna maaliifi yoo ofii qubattanii isin taasisan ammoo garuu ol baatanii akka nama ifirraa dhorkuu danda'u tokkotti hin dhaadatina. Odoo tasgabbooytanii bareeda. Dhugaadha. Odoo qabbanoytanii bareeda. Garuu nuti waan kana namni kun obsa qaba obsinee jirra. Obsa kana daddabne irra. Obboleeyyan rahiimaa dhaloota. Addaan muruun ta'uu qubni kun ajaa'ibattee murteen darbitu dhiiteetuma irraa dhiiteetuma itti fayyadamta. Wallaahi dhugaa. Anarrallee habiibi kiyya dhagaye. Atis jaartii ta'e tuqii isin hin jiru. Maal biyyotte jaartii ta'e sana ati dhiiraa gorfatame maal jaanna. Rijaala qawwaamuun ala nisaa jedha. Jaartii sana ati gorsate malee yoo ammaasis gaadiyemeetiin tuma jettee tumisi jaartii siin galu. Silaa tumuu taatee dhawamee wayiin gala. Dhugaa. Maaliifin dhawicha kana dhawicha fudhadhee deemean afaan tolaatti dubbadhee maaliif? Eega ilmaan kun isii harka jiraata ilmaan kiyya kun maanarraa miidhaman yoo isiin tun dhawamtee miidhamte ilmaan kiyya kanaa miidhame jechuufi miidhaa yaani nagee ijoollee tiyyaa san turseetiin dhayichaas fudhadhee obsaan deeme bira. Maal naan jechaa jiran kana kajaartiin dhooytee dhalaan dhooytee dhalaan nama dha'uun ni jirti sammuu ta'e yoo qabaatte jantaa ilmaan keetiitii fi heegaree ijoollee teetiitii jecha ni dabarsita dhawamteetis. Akkas egaa viidiyoo isin geenyee jira afaan tanaa'e. Akkanaati. Akkuma beektanii. Warra nu dhaadachaa jirus nuti obsinee hin teenyu garuugaa obsinii hanga qaba obsinii illee hanga har'aatti garuugaa warreen guruppii ta'e waliin dhufe kana addaan isaan facaafne tokko tokkotti isaan garsiifnaaf akka nama gartee hillima hantuutaan gartee hillima janiin misa yookaan gogorrii biyya teenyatti bar ooyiroota keessaa gogorrii hillima dhawanii fi akkana takka takkaan guuran san akkasitti tokko takkaan isaan guuruu teenya itti fakkaatte malee. Kalas gaa nuti maali kunillee dhaadannoo hin jedhamu. Waan dhaabsisanii dabarsaa jirru malee yoo gartee meegaa karaarra deebisan karaarra deebi'e yoo karaarratti hin deebine karaarra nutiitu isin kaaya. Ni diina jaarmee maafiyaa guruppiidhaan ni diina. Akkasi. Tana beekaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.